Duran darbin abzaz Buyyaarula waa'ee qoosaa walirratti ilaalu wal bukkee ta'anii wal faamlee rukutuudha malee walirraa siqanii taa'anii eenyutu akkas godhee eenyutu maal ta'e isa sanaa miti jechuudhaani. Hin dhagahamti miti. Rasaasni tokko xas jedhennaan lafa rasaasatti argamu waan biraan tokko illee. Lafa rasaasatti argamu waa jaalli tokko irratti hirmaachaa jiru walii hirmaachuu. Dhumuus ta'e walumaan dhumuu jiraachuus ta'e walumaan jiraachuu. Hin dhagahamti miti. Kanaatiif jaala itti madaa'ee itti walee gabaachuu itti qoosuu qabnu jechuudha dhiiga isaatti galee isaatti lubbuu isaatti. Waan inni irratti madaa'e waan kalmaan ga'u kaayyoo keenya dha jechuudha. Hin dhagahamti miti.